Safu 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 sera. 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 Safu sera. Safu sera. Safu sera. Safu sera. Safu. Nagaaf nageenyi jaalalliif gammachuun bakka jirtanitti sinaa ga'u kabajamtoota daawwattoota sagantaa safuu seeraa akkam jirtu. Sagantaa keenya safuu seeraa OBN fi tajaajilli beeksisaa fi bashannanaa Zinnaa Sholaanii waliin qopheessan kunoo qabannee dhiyaanneerra. Hanga xumura sagantaa keenyaatti nu faana turtanii sagantaa keenya akka daawwattan kabaja guddaan isin affeerra. Yaada qabaattan karaa lakkoofsa bilbila keenyaa 0114708080 nuun ga'uu dandeessu. Karaa ergaa gabaabaas akkasuma nu barreessuu dandeessu. Gaaffii fi yaada yoo qabaattan anaa dhufuun isin simanna dhimma seeraa irratti qofa. Egaa magaalaa Finfinnee kana keessatti akkuma biyyaatti jechuun ni danda'ama. Taateewwan hedduudha kan keessummeeffame gidduu kana. Nuti immoo taateewwan keessummeeffaman kana keessa kan sagantaa keenyaa wajjin wal simu. Kan nuti immoo kanaan dura irra deddeebinee yeroo baay'ee hojjennee si yaadachiisuu barbaanna. Inni tokko dhimma guddifachaati. Guddifachaa biyya keessaa jajjabeessuun barbaachisaadha. Biyya keessatti daa'imman guddatan aadaa isaanii, afaan isaanii, seenaa isaanii, duudhaa isaanii baranii beekanii guddatu waan ta'eef biyya keessatti daa'imman fudhatanii guddisuun baay'ee barbaachisaadha. Kanaaf daa'imman keenya kan tursiisa daa'immanii keessa jiran akka isaan biyya halagaa deemanii hin baranne, akka isaan biyya alaa deemanii seeraa fi safuu biyya alaa akka isaan hin baranneef biyya keessatti daa'ima takka fuudhaatii guddisaa innee beeksisaa turreerra. Haaluma kanaan tursiisa daa'immanii mootummaa naannoo Oromiyaa jala jiru kan biiroo dhimma dubartoota daa'immanii fi dargaggootaan bulu jechuudha. Kan magaalaa Sabbataatti argamu keessa namoonni hedduun beeksisa keenya dhaga'anii yookaan immoo sagantaa nuti hojjennu dhaga'anii daawwatanii dhaqanii fudhataa turaniiru. Isaan keessaa dhiyeenyuma kana haati warraa fi abbaa warraa gara godina Shawaa Lixaatii daa'ima fudhatanii sagantuma kana daawwatanii dhaggeeffatanii jechuudha. Fudhatanii dhufanii daa'ima sana stuudiyootti isaanii wajjiniin turtii taasisnee turre daa'ima sana iddoo isaan fudhatanii dhufanii jechuudha. Mee isin yaadachiisuudhaaf kan abbaa warraa kun jedhan. Nuti akka biyya keenyatti amma mucaa kana aadaanis akkuma aadaa abbaa Oromooti kanaan fudhadhee aadaa abbaa Oromooti na fudhadhee jechuun nan danda'a. Anis immoo mucaa kana yoo fudhadhee too gale mucaa kana gosa kiyyatti lammii kiyyatti makuudhaaf seerri gadaa jira. Seerri gadaa suni ula bayeessa jira abbaan gadaa kanoof kalee gadaan suni dhufeetii waraana ciibsee seera guutee mucaa kana diqaalomsitan wagana keessanii gosa keessanii namni gosa keessanii gosa kootii jette kana ta'e kan jedhu abaarree guddaatu jira. Isaaniyyuu waganni kun beekee firisaa akkuma nani hammadhe na wajjiniin hammata. Akka jarraas immoo wanti baxaamitti guddaadhaan ani baxaamitti itti gammadu ani amma abbaa gadaatti bara barana. Ji'a dhufu isaa dhufu kana keessa masqala duuba irratti gadaan na ta'uuf kala gadaan qabadha. Mucaan kun immoo abbaa gadaa ta'e ana wajjin ilma dhalatee gadaa koo 40 kon irraa fuudhuudhaaf argachuun kiyya baay'eetti itti gammada. Sirriittaan itti gammada akka carraa kanattis immoo gaafa foolleen hin dhufaa dabballeen hin dhufaa ula bayeessi warri nuuf kalchuu hin dhufaa innaa dhufee tumaan itti tubsiisaa wagana koo gosa koon godhadhaa namni gosa isaa miti jedhu namni gosa isaa miti jedhu saree gurraatti ta'a saree gurraatti dhalcha ilmoon isaa guddatee jilba hin darbu tumaa qaba tumaa Oromoon itti qabdu sana guuttadhee sila mucaa kana guddifadhuufu bara gadaatiin immoo mucaan kun dhufee qeekiyya ga'uusaa ani garuu har'aan dhaladhe jechuun nan danda'a. Har'aan dhaladhe bakka lammata dhaloota lammataan dhaladhe jechuun nan danda'a. Sichi deemamee jechuudha. Mana keessan yeroo galtan ulmaan guutamu jira ulaagaan amma innaa fuuteetoo galte fuuteetoo akka galtee nama kan ishenitti alan baatu. Ulmaan wanti dubartiin safuudhaan duratti kaleessa innaa dhaltu ulmaan qophaa'ee waan dubtuu qophaa'eet gaafa bultii shanii dhiira sila ta'eefuu dhagna dhiqatte. Innaa dhagna dhiqatte baga maaramiin nagaan sihiiktee kan jedhanii dhufaniiti hollaan fiirri waganni keenya waganni ishii biyyi dhufeetii heebbisa gana akkuma haraasitti bakka deesseetti edda deesse gaafa bultii shanii dhagna dhiqatteetti fiirri dhufeetii heebbisa dhufeetii hollaan safarri dhagna ishiin dhiqa. Kun seera jechuudha. Kun seera keenya kan kaleessaati kan abbaa Oromooti. Kanaaf egaa akka sirna gadaatti akka aadaa keenyaatti guddisaa jedhaniiru haala sanaan kan daa'imni guddachuu qabdu. Eenyuma kana immoo fakkeenyummaa gaariitiin kan beekaman maatii maal jechuudha. Akkuma abbaa warraa isaanii giiftii duree adda Zinnaash Taayyaachoo akkuma Dooktar Abiy tattaaffii cimaatiin kan hojii hojjechaa jiranii fi cimina hedduu kan maatii isaanii keessatti arginudha. Inni kun egaa
yeroo ayyaana waggaa ta'uu deemanii maanguddoota dubbisuu, harka qalleeyyii daawwachuu, ilaaluu. Amma immoo kunoo dhiyeenya kana daa'ima tokko guddifachaadhaan fudhatanii gara maatii isaaniitti makaniiru. Egaa daa'imti kun Miliyoon Abiy Ahmed gara maatii isaaniitti akka gara Dibooraatti makameera jechuudha. Maarree namoonni kana argan, giiftii duree kana kan argan hedduun namootaa kunis hin danda'ama. Egaa namni maallaqa hedduu qabaatee miti yookaan immoo yeroon hedduu jiraatee miti kan daa'ima fudhatu. Fakkeenya ta'uuf daa'ima tokko qaranii, qaroomsanii, barsiisanii guddisuu jechuun biyya ijaaruu akka ta'eef fakkeenya ta'uu barbaadaniitu waan ta'eef egaa kanarraa waa baay'ee barachuu dandeenya. Nutis immoo sagantaa keenya kanaan duraa keessatti irra deddeebinee waan kaasaa turreef waa'ee guddifachaa kana namoonni baay'ees nu bilbiltanii eessaa fudhachuu dandeenya, maal immoo guutuu qabna, ulaagaansaa maal inni jechaa kan turtan jirtu. Egaa akkuma isaan godhan jechuudha, akkuma giiftii duree Zinaash taasisan kana dura daa'ima fudhatanii sana booda mana murtiitti beekamtiin hin kennameefi amma immoo waan tokko tafaa isas hin nageenya ta'a. Ejensii galmeessa ragaa bu'uuraa hawaasummaa naannoo Oromiyaa deemuudhaan sartifikeeta guddifachaa daa'ima sanaaf hin fuudhama. Kana keessa daa'imni darbee sirnaan seeraan guddataa jechuudha. Kanaaf daa'ima tokko fuudhanii guddisuun biyya ijaaruu, egeree biyyaa utubuu jechuudha waan ta'eef nuti irratti xiyyeeffannee haa hojjennuun dhaamsa keenya. Amma gara walalootti dabarraa. Gara walalootti yommuu dabarru immoo har'a nama haaraa isiniif finnee dhufneerra. Barataa Yuunivarsiitii 6 kiilooti. Amir Abdallaa walaloo isinii dhiyeessa. Beeksisa ispoonsara keenya ejensii galmeessa ragaa bu'uuraa hawaasummaa naannoo Oromiyaa eddii daawwannee booda gara Amiritti dabarra. Seera safuu qaba, safuunis seera qaba. Daa'imman ofii godhattan yookiin immoo guddifachaan kan fudhattan galmeessisaa. Gaa'ela keessaniif waraqaa ragaa qabaadhaa, isinitti hin fidin malee. Yoo gaa'elli diigames waraqaa ragaa qabaachuu barbaachisa. Sababni du'aas haa galmaa'u. Galmeessi ragaalee madda odeeffannooti. Magaalaa fi baadiyyaattis fagoo hin deemtan, manaajira gandaa biratti galmooftanii ragaa fudhatu. Kan kana hordofeetu ammayyummaa gabbifachaa jiruuf jireenyaaf ragaa qabaachaa deema. Ejensii galmeessa ragaa bu'uuraa hawaasummaa Oromiyaa. Ragaa gurmeeffachuun faayidaa hawaasaatiif guddina taateewwan galmeessuun jijjiirama biyyaatiif. Hirbuu bara baraa. Yaa hidda miliquu ulluuqee kalee keessa bo'oo sarara kan hin maqne dogongoree tasa isa halaa alaalaa walitti guduunfee dheeraa dhaabbiin dhabne gabaabaan dhaqqabne walitti fuffufee gabaabaa dheeressa halaala dhiyeessa haphii tokkeef lamee walitti gobbisa. Naaf hubadhaa alaalaa kaayyoo ergaa kooti dubbiin olii isa hangafaati humna nuuf tokkummaan kan harree jabina gumii gaachanaati kan gaafa salphina. Kan maqaadhaan hafe firummaa cunqessee hakkoof akaakayyuu dabareen teessisee isa tokko qaroodhaan walitti cimdoomsa hakeektuu bareedinaa faayaan miidhagsiisa. Bar mukki bosonaa kan kophaa dhaabbatu kophaa manan ta'u tasumaan fakkaatu. Garuu yoo waan dhufee baay'atee muramee dubboonis dhaabamee hiddaanis hidhamee yoos maqaa gaariidhaan manaan moggaafame. Kanaafuu inni tokko kan kophaa dhaabbatu akka fedhe isaa kan bubbeen darbatu. Isa miti tokkummaan madda cooree hunda lootu bakka kumaa galaana isa guddaa kan nyaataan jilba keessaa adeemsan dhowwine kan dhukkubbiin mataa gammachuun dhorkine. Beeki lammiin qabu gindooma gootummaa kan basaastuun hin hiikne furgaasaa gootummaa taa'ee ka'ee wajjin bunas wajjin dhugee ukoof bobaa waliin taraa wal haguugee dhabus wal wajjiniin gammadee jiraata. Horus ulee seenee dabareen tikfata. Diinaaf harkan kennu haggaamii utaalee kufus wajjin kaaciisee gangalatee malee gadhee lagaatti citiin himatu. Cabus hokkoluu malee miilan qabsiifatu. Hattuun nyaattee barte ciniintee akka silmii ishiin arraaf jiraattu sobaan qabne mamii. Silmiin dhiiga xuuxuu malee beektu dhadhaa. Hattuunis hanna malee womaan beektu kadhaa. Qilleensi bubbisee jara akkasii fottoksu furgaasa tokkummaati kan hundaan nu cimsu. Kanaafuu nuuf hirbuudha tokkummaa horannaa. Yoo sobdoo fi hattoo guddicha mo'annaa. Galatoomaa ulfaadha. Amir Abdallaa guddaa galateeffannaa kanneen waa barreessuu irratti dandeettii qabdan akkuma isaa kana walaloo barreessuu yookaan immoo barreeffamoota adda addaa dhimma seeraa irratti xiyyeeffatu barreessuu irratti dandeettii kan qabdan anaa dhufuun isin simannaa dhuftanii ofii keessan dhiyeessuu yookaan immoo yoo nu ergitan nuti akka keessan taanee isinii dhiyeessuu dandeenya.
Isin jajjabeessina jechuudha warra dandeettii akkasii qabdan maaliif takkaan ittiin ofii keessan barnoota dabarsitu jechuudha. Lammaffaa irratti immoo beekumsallee ittiin horattu ofii keessan ija jabinaan miidiyaa irratti baatanii haasa'uu waan akkasii kana muuxannoo gabbifattu waan ta'eef keessumaa kanneen yuunivarsiitiiwwan adda addaa keessatti gaazexeessummaa barattan hogbarruu barattan anaa dhufuun isin simanna isin jajjabeessina nuti waliif utubaa ta'a waan ta'eef kottaatii asitti shaakaluu dandeessu jechuudha dandeettii keessan baafattanii gara iddoo biraa deemtanii barnoota keessaniin immoo cimsattanii hojii hojjechuu dandeessu jechuudha. Kanaaf anaa dhufuun isin simanna. Ispoonsarri keenya kabajaa eejensii galmeessa ragaa bu'uuraa hawaasummaa naannoo Oromiyaati guddaa galateeffanna. Ejensiin kun eddii hundaa'ee jalqabee taateewwan adda addaa galmeessuutiin beekama. Amma immoo nuti kan dhaamsa dhaamnu keessumaa manneen barnootaa keessatti manneen barnootaa sadarkaa gadaanaatti jalqabee utuu daa'immanitti dhimma galmeessa ragaalee himtanii barsiistonni baay'ee gaarii ta'a. Barattoonni kanumaan guddifachaa cimsachaa yoo guddatan yeroo guddatan illee dhimma galmeessa ragaaleef xiyyeeffannaa addaa kennanii akka isaan irratti hojjetaniif jechuudha. Kanaafuu mana barnootaa keessatti mana barnootaa sadarkaa tokkoffaa sadarkaa lammaffaa irratti xiyyeeffannoo addaatiin utuu dhimma kana hubannoo akka gabbifataniif itti himtanii gaarii ta'a barsiistonni jechuu barbaanna. Egaa ejensiin kun ispoonsara kabajaa sagantaa keenyaa yommuu ta'u gammachuu guddaa sitti dhaga'ama. Sartifikeeta fudhachuun dirqamadha. Karaa fagoo yookaan immoo daandii fagoo hin deemtanii ganda keessan deemtanii taateewwan kana galmeessitanii sartifikeeta fudhachuu dandeessu. Taateewwan galmeessisuun mirga qofaa osoo hin ta'in dirqamaa jedha ejensiin galmeessa ragaa bu'uuraa hawaasummaa naannoo Oromiyaa. Amma kallattiidhaan kan nuti darbinu gara dhaamsa abbaa gadaatti. Abbaa gadaa aanaa sabbata hawaasa. Hawaasni safuu fi duudhaa qabu jedhan. Manni aadaa fi safuu duudhaa ofii seenaa ofii beeku waa hundumaayyuu seera fi safuu safeeffannaadhaan hawaasni jiraatu maaliif aadaa fi duudhaan isaa waa hunda isa daangessa waan sobaatirraa irree waan dharaatirraa irree isa daangessa duudhaa fi safuun immoo namni duudhaa fi safuu ofiitti bulu nageenya biyyaattis olaantummaadhaan eeggata olaantummaadhaan kabajata. Ilmi akka abbaasaa kabajuu abbaan illee immoo ilmaaf safuu abbaan safuu ilmaa kennuu qabu abbaanis ilmaaf safuu isaa kennee ilmis immoo safuu abbaasaatiif kennuu qabu kenneefi akka obboleechaa kan obboleechaa kennuu qabu obboleechaa kan haadhaa kennuuf qabu haadhaaf kennee maal jedha sirni aadaa safuun Oromoo abbaa Oromoo abbaan irree ulfaadhaa jedha haati ulfoodhaa jedha. Kana waaqarraa kaasee waaqni ulfaadha lafti ulfoodha akkasumas abbaan ulfaadha haati ulfoodha akkasumas immoo tulluun cuqqaalaa ulfaadha malkaan hawaasillee ulfaadha maaliif waggaa kana jennu tulluun cuqqaalaa ulfaatee ilmoon jalatti hin salphatu jedha malkaan hawaasillee ulfaadha jedha kanaaf egaa sirni isaa Oromoon aadaa fi duudhaa ofiitiin kan hunduma irratti maaliif kana jedhe tulluu sanirree ba'anii irratti qabiin qabanii bayii irratti hin ba'an jedha. Malkaa hawaasa irrattis akkasuma irratti bayii hin ba'an irratti qabiin qaban. Malkaallee safuudha hooce'ullee irratti irreeffateet coqorsa mataan hin citin kutateet irratti irreeffateet waaqa malkaa kana uumte na ceesis nagaan na galchi jedheet akkasitti aadaa fi duudhaa safuu ofii eeggatee akkasitti kan jiraachaa ture. Yaa ta'u malee egaa ammallee waan adda addaatirraan ka'ee xinnoo aadaa fi duudhaan kun irraanfatamaa dhufe hamma immoo Waaqayyo haa galatamu nuuf deebi'aa jira. Kan ammoo uummanni keenya hawaasni keenya of beekee eenyummaa keenya beeknee aadaa fi duudhaa keenyatti deebinee akkuma jedhame sana waaqallee safeeffachuu jechuun waaqa sodaachuudha. Waan waaqni hin jaalanne hojjaa dhiisudha. Waan lafti hin jaalanne hojjaa dhiisudha. Maaliif Waaqayyo safuu roobee lafti safuu magarsiti jedha. Akka sanitti duudhaa fi safuun eeggamee wal jaalannee tokkummaa uumne kan dhabe gargaarree kan wallaalle gorsine akkasitti aadaa fi duudhaa safuu keenya yoo eeggannee deemne nageenyi keenyallee lafa qabatee misoomni amansiisanillee dhufuu danda'a waan jedhamu kana kanaaf aadaa fi duudhaan safuun abbaa Oromoo gahee guddaa qaba jechuudha dhimma nageenyaa kanarratti
Kanaaf egaa waanuma xiqqaa xiqqaadhaan illee wal qeeqee amma aadmaleen kun keessa galee namni wal qeeqaa jira. Maaliif aadaa fi safuu santu xiqqoo akka durattiitti ta'uu diddee wanna adda addaa keessa galee namni hammayyoomna jedhee haala ammayyaa saniin kanatti xiqqoo wannoo jedhee amma Waaqayyo haa galatoomuti. Haalli ammayyaatis barbaachisaadha. Maaliif hawaasni ce'uu qaba, biyyattiinis ce'uu qabdi. Aadaa keenyas immoo waliin qabsiisnee hammayyoomsinee waliin qabsiisnee wal gichisiisnee akkasitti adeemamuutu irra jiraata. Kanaaf kanatu seera waan jedhu kanan qaba. Abbaa Gadaa guddaa galateeffannaa. Ammas warra biyya utubuu, warra nama araarsuu, warra ilaaf ilaameen walitti nama qabee tokkummaa labsuu isaan haa taasisu jenna. Abbootii Gadaa keenya bakkuma jiranitti, maanguddoota keenya bakkuma jiranitti, abbootii amantaa keenya bakkuma jiranitti baay'ee galateeffannaa. Abbaan Gadaa kunis egaa akkuma ammaa dhageessanuu ergaa cimaa kan isaan dabarsanii. Egaa yeroon sagantaa keenya jalqabu duratti jechuudha, daqiiqaawwan muraasa dura taateewwan hedduutu magaalaa kana keessatti ta'ee ture jedheera. Inni tokkoof inni guddaa dhimma sagantaa keenya wajjin wal qabatuu fi nuti waggaa lamaan har'aatii jalqabnee hojjechaa turree fi hojjetaa jirru dhimma lammiilee keenya daandiirra jiranidha. Lammiileen kun daandiirra kan jiraatan jechuudha. Namoota gurguddaa caalaa dargaggootaa fi dubartoota akkasumas immoo ol guddattoota kichuu umuriin isaanii 10, 11 hanga 15 jiranitti baay'ee nama gaddisiisu. Tarii namoonni gara waajjira dhaabaa magaalaa Finfinnee jechuudha, waajjira dhaabaa balbala yeroo konkolaachisaa achi geessan argitanitu ta'a. Hin dhufuu isin kadhatu yoo kennitaniif gaarii yoo kennuu baattan wantoota adda addaatu jira. Akkasumas immoo giddugala aadaa Oromoo fuulleettis baay'inaan ni mul'atu. Nuti namoota daa'imman kana dubbisnee turre, daa'imman kana yeroo dubbisnu sababa adda addaati kan isaan kaasan. Sababa garaagaraa, sababa isaan ittiin manaa ba'an jechuudha. Daqiiqaa muraasaaf isaan dhaggeeffannu. Maaliif baate manaa? Haati xiyyaara korra jirti, hangaafni na waliin jira, isiin gargaaruu hoo hojii soqa dhadhee biyyaa bahee. Maalinni kun? Maalinni? Maastishii. Eessaa fuute maastishii? Hin binne. Hin binne. Maaliif fuunfattu akka maal isin godhuuf kun? Birdii halkan birdii nurra dhorga. Bakka oo isin hin jirre birdii nudha. Sanii fi maastishii kana binna. Birdii maa binna malee suusii fi miti. Maaliif manaa baate? Ijoollee Addis Ababa birrii baay'ee jira jettee naan dhufte. Eenyutu birrii baay'ee jira siin jedhe? Mucaa tokko hiiti. Bulbulaannin biyya galammanni deebee haati xiyyeellaa dhuftee naan fuutee naan galte. Kaza ammallee mucaa tokko deebee naan dhufeen. Kun amma si deebisee hin galtaa? Een gala. Galtee deebitee barattee hin jiraattaa? Akkamittiin manaa baate atoo maaltu si baase? Odoo timirtii tamaaru mucaan tokko biyya keenya asii Addis Ababa dhaqee deebi'ee achi odoo timirtii tamaaru horii eernaa ture duraaniin inni gabaree ture. Achi inni Addis Ababa dhaqee Addis Ababa deebi'uu oolu Addis Ababaan biyya Bishaawiiti birrii achi hin jira achi dhaqnaa kootuu naan jedhe. Achi irra timirtii kiyyarraa na kutee achi na fide. Isaa fi amma galuu barbaadan. Egaa barri nama namaaf kaasa. Jara kanaaf bara eeggatee Injiinar Taakkala Uumaa kaaseeraaf jechuudha. Injiinar Taakkala Uumaa eddii gara aangoo dhufanii jalqabee hojiilee gurguddoo fakkeenya gaarii ta'an hojjechaati kan turani. Inni miilanaa kun immoo adda. Egaa lammiilee kana daandiirraa kaasuun dirqama keenya jedhaniitu kan isaan ka'anii amma jaalalaan namoonni karaa ergaa gabaabaa 6400tiin akka waan argan gumaachaniif Itiyoo Telekoomii hojii waliin ta'uudhaan ergaa gabaabaa kana jalqabanii jiranii hundi keessan akka irratti hirmaattan jechaa jiru. Gara fuulduraatti immoo namoonni akka dirqamaan iyyuu taanaan namoota kana daandiirraa kaasan itti adeemnaa jedhan jiru Injiinar Taakkala Uumaa. Maarreegaa daa'imman kanaaf dubartoota kanaaf namoota daandiirratti da'antu jiru. Waa baay'ee argachuu irratti yakka irratti raawwatamaa yakka sin raawwatu. Maarreegaa yakka ittisna yeroo jennu isa kanas karaarraa kaasnee isa mana jirus immoo gorsinee yoo ta'e malee hin ta'u jechuudhaani injiinarri kun yaada kana kaasaniiru kanarratti akka hirmaattan yakka ittisuuf warri daa'ima qabdan egaa beektu daa'imni keenya mana keessatti yeroo baay'ee irra deddeebi'ee dubbadha kana
itti qorrinnaa jettanii uffisaallee itti uffistu yoo xiqqoo ishee qaamni isaa mana keessa taa'ee qaamni isaallee mul'ate jechuudha. Warri ala bulan kun warri daandiirra bulan kun immoo akkam akka isaan rakkatan tilmaamuun nama rakkisu. Kanaafuu maarree daandiirraa jira kana kaasuudhaaf nutis 6400 ergaa gabaabaa erginee haatumsinuun dhaamsa keenya amma kallattiidhaan gara diraamaatti dabarra. Diraamaa kana daawwadhaatii immoo anaa wajjin deebinee wal argina. Seerri safuu qaba, safuunis seera qaba. Namni hunduu kanuma naan jedha Shante. Ani garuu konkolaataa ofii kiyya bitee maallaqa foqqisaa surra daa'imman abbaa faadhaan qabnee daandiirra guree otoo hin gargaaree jireenya koo naqananiisa. Hoo namni akka kee kun sinuma jira? Akkam? Waan ofii keedhaa si barbaachisu dhiistee daa'ima haadhaaf abbaan qabne maaloo jette. Ani otoon akkasii qarshii qabaateemu mana viillaa konkolaataa V8 dhiisika. Isa dhiisiti. Eda waan abjuudhaan arge otoo sitti mee. Abjuu maalii agartee immoo waama kophaa kee ciistu kanaaf si qaayyaasisaa mee natti mi maal agarte. Ani waan isaan beeku malee Shante. Osoon daandii qaxxaamuraa jiru namni afaan isaa dammarraa mi'aawu tokko na dubbise. Tole. Naa sobsisee laaqanas na affeeree nama raffatee abbaa warraa kee ta'uun barbaadaa nan jedhe. Hat! Ani kanan beeku waatu jira obse. Dubbiin tun dhugaa akka hin taane sodaadhe. Maal jetteerree? Keessa kootti isatti heerumuu barbaadan ani abbaa manaan barbaadu kophaa koo ta'uun filadhaan jedhe. Ati immoo osoo abbaa manaa barbaaddu akkamittiin hin barbaadu jettaan obse? Abjuu ta'uu isaan irraanfattee mintaa. Abjuu dheedaa. Osoo abbaa manaa akkasii argadhee osoo abbaa manaa fayyaales quuqama sabaa qabu rakkina namaa rakkina isaa kan ta'e argadheeti moobsu. Ija kun sukkuumadhu jettaam. Eeyyeen keessattuu isa akka abjuu kooti osoo hin argadheemu. Ati immoo Shante oduu namarraa guurta malee waan kee namatti hin himtu. Ankan koommoo har'a abjooteen boru sitti himaa obseeko jeerra gaatti olitti taaksiin sii dhufaa jira. Tole guyyaa gaarii. Jedhi siifan bilbilaa galgala. Tole.
Hello. Maal godhe naan jetta giiftii kiyya? Ani mindaa koo guutuma isaan lakkaa'ee sitti kennuun qabaa? Qoqqooddee fayyadamuun gahee keeti. Anaan nan galchu. Ani kan na dhibe torbee lama dura miti kanan qarshii 500 lakkaa'ee sitti kennu. Kanaaf ani maal gochuu hin danda'a? Akkaataa amma jalqabde kanaanii bilbiltee na jeeqxa yoo taate hojii kanaayyuu guutummaatti dhiisuu hin danda'a. Gaafa sana immoo ni qarshiin 500 kun guutummaatti dhabamuu dhiisuu danda'a. Argamuu dhiisuu danda'a. Kanaaf yoo dandeesse qarshii ittiin kaardii guuttee na jeeqxu kana walitti guuriitiin daayiparii mucaadhaa ittiin bitiif. Jedha abbaan dhimmaa natti dhufee jira bilbila narraa cufi. Nagaatti oli. Siin goofta har'a abbaan dhimmaa na godhatte miti? Ati moo maraaticha? Taa'ii giiftii. Kunooti guggubdeen ajjiisaa jirti. Osoon jalqabumaa qoodan rakkattuu kana faana rakkadhu. Sumaan illee si fuudhee si wajjin jiraadheera ta'eeraati. Ani kanan jedhu isheen haga ammaatitti akkamti si hiikuu diddee? Isheen akkoo salphaatti waan na hiiktu natti hin fakkaatu. Osoo dhuguma na hiikti taateen gaafa anaa fi isinii siree ishee irratti na argatu sana na hiikti turte. Amma waa'ee isaa dhiisi kanan dhufeef dhimma biraadhaafi. Maal argatte immoo gabaadhiiti? Qilleensa maal fakkaatee argamee sin jedha. Kanaan booda taphni doolaarii dhaana. Ati hin qaanoftu. Ameerikaa dhuman si erga naan jette. Akkasuma jedhii fudhadhu. Maatiin ishee hundumti isaanii Ameerikaa jiru. Doolaariin yeroo yeroodhaan ergamaaf. Isumarratti iyyuu isheen dhaabbata miti mootummaa keessa hojjetti. Doolaara 4,000 kanfalamaa. Doolaara 4,000? Eeyyee doolaara 4,000. Ati garuu herreega isaa hojjettee jirtaanii? 4,000 jechuun herreega biyya keenyaatti qarshii 112 jechuudha. Maarree kanaaf kanaan immoo mootummaa mataa keetii hundeessite. Eeyyee kanaaf hojii kana hojjechuu qaba. Ammaan tana ishee kan barbaachisu abbaa manaa qofadha. Eenyudha isheen? Eessa jiraatti? Obsee jedhamti. Mana jireenyaa waliinii kan koo gubbaa jiraatti. Qaru dhabeeyyiidha. Wantoota isheen jaalattuu fi wantoota isheen barbaaddu hundumaa barreesseen si ilaadha. Qophaa'e. Hojii kana hojjetu. Insuruun gaa'ii. Ati quxisuu seetanaatiin bara. Amma qoosaa kana dhiisi. Bororraa jalqabnee hojicha jalqabuu qabna. Wantoota barbaachisan hundumaa sitti nima jedhee itti qophaa'e. Jala nagaadhaan haatu. Fayyaa ta'e. Nagaatti qabandiiti. Jala nagaatti. Cireen kee irraa dhiyeessu? Lakki anuu cireen barbaadu. Har'a ganama bariidhaan hojii baay'een na eeggata waajjira galuun qaba. Maal siif jedhee miti kana mucaa boossaa bara kee hojjedhe? Maarree waan bareedaadha beeyaanis sumaa jedheeti miti kanan bariidhaan ka'ee waajjira galuudhaaf ta'e. Uff! Jireenyuma mana kanaa mee? Hello, Shantame. Nagaadha akkam? Jira galatisaa. Manaa gadi baatiin jira eessatti dhufu? Eessattiin argadha mucayyoo? Eesh, ati waliin dhufta moo kophaa ishee dhufti? Hayyee bakka ishee dhufe. daa'imman ofii godhattan yookiin immoo guddifachaan kan fudhattan galmeessisaa. Gaa'ela keessaniif waraqaa ragaa qabaadhaa isinitti hin fidin malee yoo gaa'elli diigames waraqaa ragaa qabaachuu barbaachisa. Sababni du'aas haa galmaa'u. Galmeessi ragaalee madda odeeffannooti. Magaalaa fi baadiyyaattis fagoo hin deemtan manaajira gandaa biratti galmooftanii ragaa fudhatu.
kan kana hordofetu ammayyummaa gabbifachaa jiruuf jireenyaaf ragaa qabaachaa deema. Eejensii galmeessa ragaa bu'uuraa hawaasummaa Oromiyaa. Ragaa gurmeeffachuun faayidaa hawaasaatiif guddina taateewwan galmeessuun jijjiirama biyyaatiif. Egaa sagantaan keenya har'aaf jennee qindeeffanne kana mammaatti daawwachaa turtan fakkaata. Waan nu wajjin turtaniif waan nu daawwattaniif fayyaa ta'aa ulfaadhaa. Seerri safuu qaba, safuunis seera qaba. Nagaatti. Safuu seera, safuu seera. Safuu 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 seera. Safuu seera, safuu seera, safuu seera.